Maatii Abdii Akkaadaamii aan barsiisaa Garrammuuti. Keemistirii kutaa 12ffaa waliin barachaa jirra. Boqonnaa tokkorra jirra. Yeroo kutaalee darban keessatti kutaa 1ffaa fi 2ffaa keessatti konseptii asiid beezii 2 barannee kutaa 1ffaa keessatti aldehiidiis asiid beez konseptii barannee kutaa 2ffaa keessatti immoo biroon istiilawarii asiid beez konseptii baranne jechuudha. Biroon istiilawarii asiidii beezii difaayin godheeraa jenne maalirratti hundaa'ee jennee beeruu pirootoon tiraansferii irratti tiraansferii jennee yeroo darbe baranne. Pirootoonii jechuun maal jechuudha jennee haayidroojinii. Reakshinii tokko keessatti asiidiin pirootoonii kenna beeziin immoo fudhatee piroodaaktii nuu kenna noo ta'e inni kenne sun asiidiin fudhate immoo beezii jennee difaayin goone jechuudha. Fakkii tokko isinii kennuudhaaf look let's say ammooniyaa plus water jenne maal nuu kenna look ammonium ion plus OH nuu kenna. Argitanii amma gas keessatti reaakshiniin kun akkasiin dur beektanitti kun beeziidha jennee baranneerra asiidiidha jenne lakki garuu kontekstii reakshinii nuu kennan irratti hundaa'anii kan deebiidhaan. Kun asii 3 ture ishee kanarra tokko fudhatee meeqa ta'e 4 hin fudhate miti. This is base because base maal jedhe proton acceptor. Weetariin 2 ture hin kenne argitanii kenne waan ta'eef maal ta'e asiidii argitanii. Beezii gaafa fudhatu piroodaaktii ta'e kenna. Piroodaaktichi kennu immoo konjugeet beezii. Beeziin keenya eenyu ture? 3 ture. Maal fudhate? Pirootonii fudhate. Maal nuu kenne reakshinii kana keessatti amooniyeem ayinii nuu kenne. Beeziidha kuni beeziin gaafa accept godhee piroodaaktii kenna konjugeet asiidii ta'aa jenna. Yeroo darbe baranne jechuudha. Akkuma kana immoo kun asiidii jenna kontekstii kanaan maal gate ofirraa haayidroojinii ayinii gatee maal nuu kenne OH kenne. Baay'ee gaarii. Beeziin immoo gaafa pirootoonii asiidiin gaafa pirootoonii gatu beezii uuma jenna argitanii this asiid jennoo ta'e hin gatee maal nuu kenne OH. This is OH. OH'n kun immoo konjugeet beezii asiidii jennee yeroo darbee sirriitti baranne. Har'a immoo waa'ee maalii baranna jechuudha? Asiid beez ikkulibiraa jalatti konseptii isa sadaffaa maal jedha? Lewis concept of acid and base. Argitanii Lewis concept of acid and base. Isaan kun immoo maalirraa addadha? Isaan kun konseptii amma ammaatti baranne irraa adda. Lewisiin kun konseptii aldehiidiis irraa adda. Konseptii biroon istiilawarii. Lewis qaawwaa namoota sanarratti hundaa'e tokko kan inni riisarchii godhee waa'ee asiidii beezii 2 nuu kaa'e jechuudha. Siraan ilaallu Lewis acid base concept. Lewis maal jedhee asiidii difaayin godhee beezii maal jedhee difaayin godhee. Lewis proposed Lewis acid base concept jedha. Because eenyu propose godhe jechuudha isa. But here it is more general theory. Aldehiidiis and the biroon istiilawarii. Argitanii aldehiidiis irraa inni dhufne biroon istiilawarii irraa amma inni dhufne Lewis. This is more general. More general than this aldehiidiis and biroon istiilawarii. Isheen kun maal keessatti namu? Konseptii ishee as keessatti hubanne maal qofa keessatti? Haayidroojinii keessatti qofa. As keessatti immoo konseptiin kee reakshinii bal'atee argitanii more broad. Inni kun immoo more general. More general sanaan isa kanarratti. Akkam jechuudha tokko ilaalla. Lewis acidii maali? Lewis acidii look any species bal'isa yaadasa that accepts electron pair to form a bond or electron pair acceptor. Beeziin immoo maal jedha? Species that donate electron pair to form bond. Yeroon isinii gabaabsu laala Lewis acid base conceptiin maalirratti xiyyeeffata jechuudha. Isa sanarraa adda isa godhu what focuses on electron pair transfer in what? In bond formation. Argitanii in bond formation. Lewis acid base concept isaan sanarraa adda kan godhu
itti fokkasiis on electron pair transfer. Akkas jechuun transfer jechi jettu kana yeroo hundumaa maalidha? La transfer jechi jettu transfer konseptii kana waanis electron pair dooneridha jechuudha. Inni tokko immoo acceptoridha jechuudha. Tokkorraa gara tokko transfer ta'a. Electron transfer jechuudha argitanii. So it defined acid and the base in terms of electron transfer. Inni sun immoo proton jenna. One is donor, one is acceptor. So as keessatti egaa Lewis keessatti asiidii maalidha jechuudha? Isaa electron pair acceptor. Asiid isaa acceptor, base isaa what? Electron pair donor. Indee Lewis asiidii ta'uusaa base ta'uusaa akkamittan beekamee? Acceptor naan jedhee donor naan jedhee akkamittiin adda baafadha? So faamilii waan hin qabne fudhatu moo waan qaban irratti dabalatanii fudhatu kan jedhamuusi. So kan qabuun kenna kan dhabin fudhata isa jedhutti dhufa. Qabuuf dhabuu walitti qabu jechuudha. Walitti gaafa dhamani garuu boondii uumu. Amma gaa na hordofaa akkamitti adda baafanna kan jedhu gara fageenyaan isinitti maqaa. Lewis acidiin dhala species which have impeded orbital. So to be Lewis there must be vacant orbital. Orbital jechuun maal jedhama? Bakka yookaan teessoo irra elektirooniin qubatan miti qaama keenya keessaa bakkatti elektirooniin baay'inaan probably argama maal jenna? Orbital. Orbital means it may be the volume, the space where the probability of finding all electrons maximum. So orbital iddoo elektirooniin qubattu qabaachuu qaba. Lewis acidii because acceptor jennee mitire maal yoo bakka hin qabaanne maal gochuu hin danda'u? Accept gochuu. So to be Lewis acid maal qabaachuu qabu? Impeded orbital. Maal gochuudhaaf? To accept electron pair. So to be Lewis acid, it must have what? Vacant orbital. Baay'ee gaarii. Vacant orbital qabaachuu qaba jenna. To be Lewis acid, it must have vacant orbital. Baay'ee gaarii. Fakkeenyaaf ilaala. Yoon gabaabsee isinii ibse Lewis acids are electrophile. Electrophile jechi jettu kun maal jedhama? Electron deficient jechuudha. Deficient. Hanqina elektiroonii kan qaban jechuudha. Hanqina qabaachuu isaanii maal hin beekne? Baay'ee impeded orbital qabaachuu. And fakkeenyi isaanii yeroo baay'ee Lewis acid jennee waraqamu positively charged species. Positively charged species. Fakkeenyaaf ilaala. Hydrogen ion fudhattan tokko qofa qabdi betteetti amma elektiroonii qabu. Electron deficient jechuun vacant orbital qabu fudhachuu dandeessi. Fakkeenyaaf potaasiyeemii fudhattan maal godhee rakkate? Electron deficient jenna. BF3 fakkeenyaaf electron deficient akkamitti kan jedhu fakkeenya itti aanutti ilaalla. Akkamitti kun kana ta'e AlCl3 akkamitti ta'e hanqina maarraa kaanee kan jedhu fakkeenya itti aanutti ilaalla waan ta'eef na hordofaa ta'utti. So Lewis acidii jedhamuudhaaf yoo xinnaate acceptorii ta'uu positively charged sometimes molecule with double bond. Amma yoo fudhattan carbon monoxide Lewis structure isaa maali? Kana jechuudha. Tokko waan lama waan asirra. Tokko asirraa boondiin pi bond jedhamtu wiikiidha salphaatti cabuu dandeessi. So qaama alaa elektiroonii kennuu danda'u dhufee kanatti aktu bare isheen kun cabdee ba'uu dandeessi. Salphaatti irraa baatee electron deficient jechisiisa. Inni biraan immoo Lewis structure correct kan carbon dioxide kana ture. Argitanii kana ture. Garuu stable waan hin taaneef as electron tokkonnee kenna. So Lewis structure maal agarsiisa karaa biraa asitti electron deficient jiraachuu isaa nu agarsiisa. So kanaaf isheen kun maal jalatti kaatagorize taate Lewis acid electron pair acceptor jenna. Lewis acid yoo maaltu kanarraa adda godha? Principally maalitti adda godha? Principally isaan guddaan egaa ilaala. Lewis basein immoo dooneridha jennee doonerii ta'uudhaaf maal qabaachuu qaba? Electron lone pair qabaachuu qaba. Maaliif? To donate electron. To donate electron. So kanaafuu maqaa isaa maal jennee jeneraali waan nucleophile electron rich. They are electron rich type of group. Electron rich. Electroni qabu. Electroni qabu. Electron pair dooneridha. Fakkeenyi isaanii yeroo baay'ee negatively charged. Fakkeenyaaf alas keessaa fudhattaa chlorine minus itti fudhattanii chlorine minus jechuun lala lone pair lama sii qabaa lama sii qabaa asii lama qabaa asiis meeqa qaba lama meeqa guddate 8 guddate rich. Outermost shell isaanii 8 ta'an electron rich. So kun kennuu danda'a. Electron rich.
Haayidroojin maayinasiin sila achi poozitiivaadha. Asitti garuu laa tokko qabdi tokko dabalatte. Elektiroonii qabdu irratti tokko dabalatte. Elektiroofit jedha. Weetariitu fudhattan laala. Weetarii liiwus istiraakchariin isaa kan asirraa maal qabu? Loon peerii lama qabu. So kana kennee kan hin qabne ofitti harkisuu danda'a. So ijaara elektiroon peerdoon jedha. So fakkeenyaaf ilaalaa gamma reaakshinii gara gadiitti sinii bita gamma yoo taatan BF3 fi amooniyaa walitti dhufanii kana nuu kenna. Amma kamitti as keessatti BF3 liiwus asiidii akkamitti ta'e kunoo akkamitti ta'e isa jedhuu fi fakkeenya isaa galaalaa na hordofaa. Biini baalaansiin ishee sadiidha. Argitanii biin baalaansii ishee sadiidha. Asii immoo filooriiniin meeqa? Filooriinii torba qabaa. Torba sadii meeqa? 21. 21 fi 3 walitti meeqa? Tootaalii 24 qaba. So seentiraal ateemiin keenya inni ta'a BF3 ta'a. Amma gaa yeroo tiruu istiraakcharii isaa qaamni isinitti argisiisu BF asinis F asinis maal ta'a? F jira kanatti qabatee jechuudha. Amma gaa ishee bakkee meeqa fayyadamnee? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fayyadamnee meeqa ta'a? 18. So isa bakkee kanaaf buuna dura jechuudha. Asii lama kennee, asii lama kennee, asii lama kennee, asiis lama kennee, asii lama kennee, asii lama kennee, asiis lama kennee, asii filooriinii lama kennee, asii. Jaasii sadii mee 18 argitanii 18 dura asii ja'a qabu 24. Isheen gidduu kun guuttatteetti hin guuttan. So asirraa maal qabdi? Vaakaantii orbitaalii qabdi. Vaakaantii jechuun qullaa. Vaakaantii orbitaalii qabataan ammoo maal jenna? Liiwus asiididha jenna. Amooniyaatti wanti ni fide immoo tiruu istiraakcharii isaa maal ofirraa qaba asirraa? Loon peerii qaba. So loon peerii kana vaakaantii kanaaf kenna. Gaafa kennu boondiin gidduu isaanii kanatti uumu. Boondiin gidduu isaaniitti uumu. So Lewis acid are electron pair. Accept Lewis bases are electron pair dominant. Because to be Lewis acid, they must have vacant orbital. To be Lewis acid base, they must have a lone pair of electrons. So kanaafuu reaction kana keessatti kun Lewis acid because vacant orbital qaba. Immoo Lewis basedha because it have a lone pair of electron. Lone pair of electron. Qaba. Kutaa kana keessatti kan detail waa'ee maalii baranne egaa? Konseptii eenyu baranne baanu? Lewis asiidii fi Lewis asiidii fi Lewis beezii baranne. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii. Lewis asiidii jechuun electron pair acceptoriidha jenna. Acceptor maaliif acceptorii jenna? Because they have a vacant orbital. Lewis bases are the donate. Maal donate godhu? Electron pair. Electron pair. Donate gochuu kan isaan dandeessifaas because they have lone pair of electron on center. So to be Lewis acid, they must have vacant orbital. To be Lewis base, they must have lone pair on central atom. Lewis acid, Lewis base. Principally mataa isaanii qabu. Lewis acid jedhamuudhaaf bakka qullaa itti elektiroonii fudhatu qabaachuu qaba. Lewis base jedhamuudhaaf immoo lone pair qabaachuu qaba kan kennu. Loon peeriin kun immoo ilaalaa gara inni kennuu fi inni fudhatu walitti dhufanii boondii uumu. Argitanii boondii uumu. Inni kennuuf inni fudhatu inni kennaa inni Lewis acid inni fudhatu Lewis base walitti dhufanii maal uumu jenna baafna. Boondii boondichi maal jedhama egaa? Coordinate covalent. Argitanii coordinate covalent boondii jedhama. Coordinate covalent boondii akkamitti beektu? Waa'ee types of boondii yeroo barattan boondii poolaarii keessatti poolaaritii yeroo barachaa turtan koordineetii akkamitti beektu? Boondii poolaaritii, poolaar, neen poolaar, koordineet, koovaalent boondii kan jedhu baay'ee barattaniitu. So isa sana isin ibsus yeroo bal'aan qabu. So koordineet jechuun kun two pair of electrons donated by one atom or a molecule. That is accepted. Argitanii as keessatti inni elektiroon lamaan ishee kan kenne kana qabu. Inni kun acceptorii ta'e. Saaphoon boondii akkasii. So yoon isinii gabaabse Lewis acid plus Lewis base yeroo walitti dhufan boondichi maal jedhama? Coordinate covalent. So always boondii Lewis acid Lewis base gidduutti maal jettanii haa qabattu? Coordinate covalent bond. Argitanii? So summarize gaafa isinii godhu ibsa kana wanti gurguddaa isin hubachuu qabdan sadii, pirinsipilii sadii. Inni jalqabaa Lewis asidii jenna. Lewis asidii ta'uuf pirinsipiliin isaa vaakaant orbitaalii qabaachuu. Argitanii? Vaakaant
orbital. Lewis base no. Lewis base jedhamuudhaaf maal qabaachuu? Lone pair of electronii. Lone pair of electronii qabaachuu. Inni sadaffaan principles qabattan Lewis acidii fi Lewis base walitti dhufanii maal uumuu danda'u isaanii? Co-ordinate covalent bond uumuu danda'u. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. So kan hubattanitti jedhee yaadaa. Kutaa itti gaa next class maal barannaa? Ionic equilibrium of acid and base. Equilibrium related with baranna argitanii. So kutaa itti kan gad fageenyaan barannaa. Baay'ee galatoomaa yaada keessan share nu gochuun nu biraan hafiinaa. Waan fooyyeffannoo jiraate comment nu godhaa. Isin jaallannaa galatoomaa. Learn smart, shine bright. Thank you very much.